Oromo, Hinga, Nuga, Demokrasi! Wie Ihnen bekannt sein dürfte, wurde infolge der gegenwärtigen Menschenrechtsverletzungen und Ausschreitungen bereits der Ausnahmezustand in Äthiopien ausgerufen. Er gilt speziell in Oromia. Mittlerweile wurde die Zivilregierung von einer Militärjunta ersetzt. De facto übt das Militär gleichzeitig die Rolle der Legislative, der Judikative und der Exekutive aus. Eine Gewaltenteilung gibt es nicht. Dies bedeutet, dass der Landesstaat Oromia faktisch aufgelöst wurde, während die äthiopischen Bundesstaaten mit ihren föderalistischen Strukturen und deren Verfassungen weiter existieren. Unterm Strich ist das nichts anderes als ein klassischer Fall von Kolonialismus. Eine selbsternannte Besetzung und Unterdrückung der Mehrheit durch die tigreanische Minderheit. In den Gefängnissen drohen ihr Folter, Vergewaltigung, Isolation und Schikane. Deportation und Entführung sind an der Tagesordnung. Trotz dieser gewaltsamen Maßnahmen kann die äthiopische Regierung dem Massenprotest der Oromos nicht mehr Herr werden. Die Oromo werden resoluter und halten ihren globalen Friedensprotesten geschlossen zusammen gegen das repressive Regime Äthiopiens, vor dem immer mehr Menschen ins Ausland flüchten. Freiheit für Oromia! Oromia will es nicht! Oromia will es nicht! We need freedom! We need democracy! President stop supporting Ethiopian government! Amma asitti waraqaa keenya kennineerra akkanumatti xinnoo ishii tarree galaatiin wal makaatii otoo wal irraan jetiin amma karaa Bundespresidantitti deemna. Kind democracy, kind justice, kind justice, kind democracy, kind democracy, kind health, no democracy, no democracy, no health, no health. Stop, that's man. TPLF, aus Oromia. TPLF, aus Oromia. Nein zur Diktatur. Nein zur Diktatur. Demokratie. Ja. Demokratie.
innocent students, free, political prisoners, stop selling Oromo land, stop terrorizing Oromos, stop. Germany, stop supporting state terrorism in Oromia. Germany, stop supporting state terrorism in Ethiopia. Germany, stop supporting genocide in Ethiopia. Germany, stop supporting ethnic cleansing in Oromia. Germany, stop supporting ethnic cleansing against Suri people in South Ethiopia. Germany, stop supporting genocide against Don't kill our children. Don't kill our children. Don't murder the people. The Ogadenians, the Oromians, the Komos, the Gambelas. No genocide in Oromia. We are for democracy. Ummanni Oromo, Ummata Nagada. Warraman wajjee isaa jiran yeroo isaan beela'anitti uummata gargaaraa turedha. Amma garuu nu ajjeesu. Dubartii ulfaa itti dhukaasanii ajjeesu. Oromo nuga. The prison is getting dignitary in very corner of Oromia. The Oromo people have reached unlimited where they cannot tolerate the regime any longer. They have vowed enough is enough. For Excellencies, Mr. Ambassador, we Oromo in Germany do appreciate the resolution of European Union on the recent mass uprising in Oromia, in particular in the human rights situation in Ethiopia in general. Oromo, nuga. Democracy. Embassy America fuldura jirra embassy adda addaatti dhaamsa kenna yookaan iyyannoo kenna galfachaa turre asittis galfanne
dhaamsi nuti ummata keenya biyya keessaa dhumaa jiru qabnu akka guutuu addunyaatti har'a biyya Oromoon irra jiru hunda irratti hiriirri nagahaa deemsifamaa jira. Nulleen asirratti magaalaa Berliin Jarmanii jechuudha magaalaa guddoo Jarmanii irratti Berliin irratti hiriira kana qeerroo keenya ummata keenya ka biyya keessaa dhumaa jiru bira dhaabbachuudhaaf asitti hiriira kana iddoo adda addaa irraa walitti baanee naannoo Baayirirraa naannoo Frankfurt bakka magaalaa adda addaa irraa uummanni Oromoo bakka jiraaturraa ka'eetiin hin qorra osoo hin jenne lafa fagoo irraa dhufeetiin asitti argamee mormii isaa dhageessisaa jira. Dhaamsi nuti qabnu uummanni Oromoo ka biyya keessaa qabsoon itti fufaa nutis warri biyya alaa jirru isin wajjin jirra yaadaanis qabeenyaanis beekumsaan waan dandeenyu hundaan isin bira dhaabbannaa. Dhaamsi keenya isin haa ga'u addan jirtan isin wajjin jirra isin wajjin dhumuu barbaanna. Ammas itti fufa qabsoon keenya dhiigni ijoollee Oromoo kan lafatti dhangalee barataa Oromoo haadha Oromoo ijoollee daa'imman abbootii keenya dhiigni isaanii akkanatti lafatti dhangala'ee hin hafu. Fincila xumura gabrummaa nutu xumuratti godha qubee jenereeshiniin isin wajjin jirra. Ammalleen qabsoon keenya daran finiinee itti fufa waan barbaachisu hundaan isin bira dhaabbannaa. Manguddoon Oromoo, qeerroon Oromoo, haawwanni Oromoo, shamarran Oromoo bakka hundaa wal bira dhaabbannee qabsoo kana waan barbaachisu hundaan akka finiinsitun akka wal bira dhaabbannu yeroo kamuu caalaa dhaabbileen Oromoo yeroo itti tokko taanee qabsoo keenya kana daran finiinsinu isin gaafannaa. Waamicha Oromoo waamicha ummata biyyaa bira dhaabbachuu qabnaan warri alaa keessattuu bakka jirruun tokkummaa keenya cimsinee waan dandeenyu hundaan qabsoo Oromoo bira dhaabbachuudhaaf wareegama barbaachisu kafaluudhaaf qophiidha. Kanarratti waan nu barbaachisu hunda raawwachuuf akka guutuu addunyaatti hiriira har'a ta'e kanarratti akkanumatti akka itti fufnu abdii qabna. Warri biyya keessaa ummata Oromoo taatanii warri wayyaanee wajjin dalaydan warri ummata keenya ajjeesisiisaa jirtan irra deddeebinee ammallee waamicha isinii goona. Ummata Oppidiyoo ka ummata keenya ficcisiisaa jirtan waamicha isinii goona. Lammii keessantu isinii caalaa koottaa deebi'aa. Ummata keessan bira dhaabbaddaa. Obboleeyyan keessan, haawwota keessan, ilmaan keessan, barataa keessan lammii boru biyyaaf oolu hin ajjeesinaa. Waamicha isinii goona. Ummanni Oromoo gara balleessaa dallanee namatti hin kutu. Obsee yoo gartee dubbiin diddee tarkaanfii fudhata ummanni Oromoo. Warri mootummaa wajjin dalaydan waraanni wayyaanee wajjin dalaydan koottaa deebi'aa waamicha isinii goona. Akka alaattillee akka biyya keessaattillee waamicha isinii goona. Ummata Oromoo bira dhaabaddaa. Ummata Oromoon ajjeesinaa isiniin jedhaa. Galatoomaa qabsoon Oromoo itti fufaa. Mormiin kennalleen itti fufaa. Miidiyaa OMN bakka hundatti ummata Oromoo bira dhaabbatee akkanatti waan Oromoo gabaasuu isaaniitiif guddaa isaan galateeffannaa. Kuni qabsoo Oromoo keessaa isa tokkodha. Galanni kan ummata Oromoo warra wareegameeti. Qabsaa'aan ni kufaa, qabsoon itti fufaa, mormii akkanatti dhageessifna. Lammata fe'amuun hin jiru. Hin fe'amnu. Duraan dursee akkam jirtan isiniin jedha Oromoon hundi warri bakka tana dhuftan wanni nuti bakka tana baanee fi waa'ee hiriira ilmaan Oromoo ajjeechaa fi hidhaa ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiru mootummaa impaayera abbaa irreetiin bara dheeraa jechuudha. Yeroo yeroodhaan jirjiiratee afaan jirjiiratee jechuudha. Guyyarraa guyyatti ilmaan Oromoo irratti dabalaa jirurraaf akka kun dhaabbatuuf bootan nuti itti baane imbaasii Ameerikaa fuula duraa fi akkasuma imbaasota adda addaatti bakka tanatti argama jechuudha. Kanarratti ilmaan Oromoo ka biyya keessa jiruun dhaamsan isiniif dhaamu. Qabsoon yeroo kanatti isinitti jirtan kun qabsoo ganna 40 wahiin duratti yookaan ilmaan Oromoo bifoota adda addaatiin geeggessaa turte. Isin ammoo warra qalamaa fi daftaraan diina dura dhaabbattanii ifirratti fincaansisuu keessaniif isin galatoonfanna jennaan barattoota Oromoo ka biyya keessa jirtuu fi akkasuma qotee bulaa keenya ka qottoodhaa fi akaafaa fudhatee gadi ba'e. Wanni jechuu barbaannu Oromoo biyya alaa jirtuu fi tan biyya keessa jirtuun harka keessan hatattamaan wal qabadhaati.
diina irratti ija tokkoo fi hafuura tokkoon diina irratti lola keessan banaa jennaan jechuudha. Qabsoon uummata Oromoo dhiiga malee ummanni Oromoo hin bilisoomu. Wayyaaneen qawwee isiin qabdu nutis bakka jirru jechuudha. Binnee adda bilisummaa Oromoo hidhachiisuu qabnaa barattoota keenya kan du'e gumaa isaanii kaffaluu qabnaa isiniin jedhu Oromoo biyya alaatii fi bakka hunda jirtuun dhaamsan isin yaa waganumaa galatooma. Duraan dursee guyyaa har'aa kana asitti bahuudhaan nuti ilmaan Oromoodhaa jechaa fi sanyii duguugaa waayyaneen nurratti geessitee falmuudhaan magaalaa Jarmanii biyya Jarmanii keessatti magaalaa Berliin irratti hiriira baane dhaamsi aan ilmaan Oromoodhaaf an qabu ilmaan Oromoo ka Oromoo tahee barataa Oromoo ajjeesisaa jiru ka Oromoo tahee diina wajjiidhaan dalagee ilmaan Oromoo sanyii duguugaa jiru akka irraa deebitan diinni diina kakaleessas diina kaardhas diina kanatti aansuudhaan ammoo Abbaay Tsahaayee waan baay'ee dubbate jira. OMN cufsiisuuf nuti Abbaayitti cufama malee OMN cufsiifnaa jedhee jira. Nuti qeerroon Oromoodha ta biyya keessas ta biyya alas Abbaayitu dhaabata malee uffata keenya irratti gurgurra. OMN cufuu hin dandeessu. Eenyuyyuu ta'ee qeerroon Oromoodha namni tokko ka duuba deebi'uu hin jiru. Wanta qabnu ka biyya keessas ka biyya alas OMN ija keenya gurra keenya yoomiyyuu akka cufuu hin dandeenye dhibbaan dhibbatti beeki waayyaneetti irratti dhumee bada malee OMN hin cufamu dhaamsaan qabu kana galatoma. Thank you very much for coming here to the US Embassy and the French Embassy and the European Embassy. So it's very important, I think, that we are here today to show the international community that we need more support. The Oromo people need more support, more especially support for human rights in Oromia, because what we have seen in the last 4 months is really a slaughter of Oromo people, and we need to stop that immediately. And these powers here, which are around, they have the most influence on the Ethiopian Prime Minister. The US government is cooperating with Ethiopia. France is cooperating with Ethiopia. The EU is cooperating with Ethiopia, ignoring the latest resolution of the European Parliament. So we think it's really necessary to show these embassies here in Berlin that today there's a call not only by Oromo people but also by German and international human rights activists that we have to stop this cooperation with Ethiopia. I don't know if you have heard about the latest declaration of Ethiopian Prime Minister yesterday, who apologized in the Ethiopian Parliament for the death of several hundred people. It's really crazy. The guy is apologizing after decades of slaughter of Oromo people all over Oromia. So it's really not at all credible, and we hope that the international community will finally act and show Ethiopia that there's a basic respect for human rights, prevention of genocide in the world, prevention of mass crimes against humanity, and at that point the EU has to act. They have to do something after 4 months of slaughter. They have to stop this killing, and they had to protest now. Next week the UN Human Rights Council in Geneva is starting. There will be many human rights organizations raising the topic of these killings in Ethiopia, and we think now it's really time to show Ethiopia it has to stop the killing and free Oromia. Tumura gabrummaa yeroo ammaa kanaa ka'e jechuudha. Mootummaa wayyaanee hagam takka akka raastanii fi hagam takka akka rifachiistan hundi keessaniyyuu kan argaa jirtanii. Kanatti aansee wanni isin dhaabu maalidha? Wayyaaneen akka obbo Jawaar Mohaammed kabajamaaf jaalatamaan kenna aktivistiin kenna jedhatti jechuudha. Guyyaa lakkaa'achatti jirti malee bilisummaan teenya taakkoo tokkotu nu hafe qabsoo tanarraa gara duubaatti xiqqollee hin deebinu, ajjechaaf reebichi xiqqollee gara duubaan hin deebisu. Nuti ilmaan Oromoo qaamaan yoo isin bira jiraachuu baanne jechuudha. Har'aan tana qaama qalbiin isin bira jiraachuu baanullee niyyaadhaan isin bira jirra. Isin jennee akkanatti jinee akkuma bara darbe jechuudha. Gamtaan Awurooppaa
dhiibbaa adda addaa fi ejjennoowwan adda addaa mootummaa Itoophiyaa irratti baasee ture san har'aan tana jechuun Oromoo Global Solidarity gabbaanee ammas kagaaf dhiyoo sun gahaa miti san daran jechuudha akka dhiibbaan guddaa mootummaa san irratti godhamuuf jechuudha nuti ilmaan Oromoo gabbaanee sagalee isinii taanee isin cinaa dhaabbachuu jirra jabaadhaa gama riileeshinshiippii ikonomikaalii ammas dippiloomaasii adda addaatiin ammallee gargaarsa akka mootummaa san irraa akka dhaaban mootummaa imbaasii Ameerikaa duratti argamna isaan gaafachuu jirra mootummaa Faransaa Ingiliizillee mootummoota hunda duratti baanee gaafachuu jirra hundi keessanuu ilmaan Oromoo biyya Arabaa jirtanillee yoo qaama qalbii nu jira biraachuu battanillee akka isin wajjin jirtan abdii isinirraa qabna jabaadhaa if jajjabeessaa isiniin jira dhaamsa tiyyatana nagaa keessanaa jiraadha ilmaan Oromoo. Stop killing our students. Stop killing their mother. Stop killing children. Oromia. I'll be free. We need our right. We are Oromos. Oromia. Kan Kenya. Sabadan. Kan Kenya. Gijin. Kan Kenya. Oromia. Shall be free. Bilbinen. Kan Kenya. Saboromo ya Kadisa Bosona Kailola. Saboromo ya Kadisa Kailola. An unseren jüngsten Protest erinnern, den wir an 3 aufeinanderfolgenden Tagen und Nächten vom 16. bis 18. Dezember 2015 vor dem Kanzleramt bzw. Auswärtiges Amt abgehalten haben. Trotz des stürmischen Wetters, des starken Regens und der beißenden Kälte setzen wir unseren friedlichen Protest fort, in der Hoffnung, ihr Mitgefühl für das Leid des Oromo-Volkes in Äthiopien zu gewinnen. Wie Sie wissen, hält sich die äthiopische Regierung nicht an Menschenrechte und geht äußerst brutal vor gegen Bürger und Opposition. Folglich werden für den aktuellen Städtebau 1000 Oromos enteignet, deportiert und bei Aufständen gefoltert und getötet. Die äthiopische Regierung hat mit einer deutlichen Ablehnung auf die EU-Resolution reagiert. Unsere Hilferufe blieben also erfolglos, was enttäuscht und zurücklässt. Besonders enttäuscht sind wir darüber, dass seitdem auch keine Reaktion von Seiten ihrer Regierung gekommen ist. Unsere tiefe Enttäuschung über die Zurückhaltung und Inkonsequenz der deutschen Regierung hält uns jedoch nicht davon ab, weiter zu protestieren und auf das brutale Vorgehen der äthiopischen Regierung gegen das Oromo-Volk aufmerksam zu machen. Die Situation in Äthiopien wird immer gefährlicher. Wie Ihnen bekannt sein dürfte, wurde infolge der gegenwärtigen Menschenrechtsverletzungen und Ausschreitungen bereits der Ausnahmezustand in Äthiopien ausgerufen. Es geht speziell in Oromia. Mittlerweile würde die Zivilregierung von einer Militärjunta ersetzt. De facto übt das Militär gleichzeitig die Rolle der Legislatur. Awurooppaa Yuuniyeeniin guyyaa 21 murtii inni dabarse suni hojiirra ooluu hin dandeenye kan caalaa daran uummati keenya yoomi caalaa mootummaan seeraan filameyyuu diigameetu har'a waraana jalatti iddoo 8tti godhamee bulchaa jiru. Kana keessaani amma ammaatti Oromoon gara 400 yoo du'an amma ammaatti kan qaqqabe yoo ta'u